nuti waan asirrateenyee fi duulluuf bar Ciisaa ilma Maryam arrabsuudhaaf miti jiran. Ciisaa ilma Maryam xiqqeessuuf miti. Ciisaaf gartee xabaqa bakka dhaabbannee Rabbiin kulafaa Rabbiin bakka nu buusee lafa tana keessa akka biyyoota gartee dhara isaan irratti oofan waan isaan qabne qaballeessi namni Rabbiin subhanahu wa ta'ala tokko kan gartee uumama isaatitti hin fakkaanne akkasuma malaa'ikaa irraa filatee uumama isaarraa malaa'ikaa illee ergatu akkasuma ilma namaa irraa illee filatee ilma namaa itti erga. Waliigalee ergamootatti malaa'ikaa erga nabiyyoota ilma namaa irraa kan ta'e malaa'ikaa itti erga ofii itti dhufu. Ergaa isaa yoo dabarsuu barbaade gara malaa'ikaa saniin gartee Rabbiin subhanahu wa ta'ala dabarse jechuun filatee Rabbi subhanahu wa ta'ala akkasuma ilma namaa irraa filatee ilma namaa saba sanitti ergee jechuudha. Subhanahu wa ta'ala kan isaanii irraati Nabi Muhammad erge. Iyesuus Kiristoos alayhi salaam kanuma isaanii irraati Rabbiin itti ergibbo. Waliigalee isaan kana isaa fudhatarre. Subhanallah. Dinqii addaa godhe Rabbiin subhanahu wa ta'ala Iyesuus Kiristoos mallattoo mu'ujizaa kallatti adda addaatiin yakhluqu maa yashaa kayfa yashaa mataa yashaa akka fedhetti waan fedhetti uuma. Dhagaarraa illee Rabbiin waa uumee argamsiisee bara. Gaala hin beeytan misaalii gaala achi keessaa baasee akkasuma gartee yaani Rabbiin gartee wangeela isaanii keessatti illee akkuma gartee wangeelli isaanii dubbatu Rabbiin waan jedhu Abrahaamiif yookaan Ibrahim alayhi salaam isaafuu dhagaa kana keessaa ijoollee ilmaan nama baasaaf jedha bara. Rabbiin waan fedhe Rabbiin isin kana dhabamsiisee biyya lafaarraa uumaa biraan hin fide jedha Rabbiin subhanahu wa ta'ala warra gartee isa gabbaru gartee dogoggoru hatoobatu maasiyaa dalagu haram dalagu akkana fidu yoo qulqullaa'ee ta'u Rabbi qofaa qulqulluudhaaf qulqullaa'ee ta'u hin jiru. Waliigalee kanaaf Rabbiin dhagaa keessaa illee waa baasa. Rabbiin biyyeerraa illee waa uuma. Rabbiin dhiirarraa illee waa baasa. Rabbiin dubartiirraa illee abbaa malee baasa. Rabbiin bishaanirraa gartee waja'alnaa kulla shay'in minal maa hayya. Rabbiin bishaanirraa uumama bishaan dhangala'aa kanarraa gartee ilma namaa uumama lubbuu qabu kana hedduu godhee baasee jechuudha. Hadiisi deebisaa qoy yeroo mana kiyya kana taa'u waliin argu waran. Alii ol deebisaa. So kanaaf Rabbi subhanahu wa ta'ala akka fedhettuma uumamni tokko ani sarra waan uuma gartee ani uuma akka Rabbiitii miti jiran waa tolcha dizaayina waa godhuu hin dandeenye. Waliigalee Rabbi subhanahu wa ta'ala malaa'ikaa gartee asirra kaayee warra gartee ammallee deebi'ee gartee lubbuu namarraa baasu gartee Rabbiin gartee warra nurratti gartee nurra kaayee hojiin isaanii warruma lubbuu namaa baasu kan godhe Rabbii baasa malee isaantu baasa jechuu miti. Waliigalee ergamaa Rabbiin ergatee gartee ergate san waa raawwata isaan raawwatee miti waan Rabbiin raawwate malee yoo gartee malakul الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ملائكة نتوكل إسن رتقوني إسن رتقرتي يعني قرتي هجي لساني أجيس وقفتاتي ربي أجيس مالي مالب جنا ربي هو يحيي ويميت أنا أجيس جرا نمت جسن دنديساتي مت ولي قال لي قوي تكما أتك قوي مت قوي سن رساسة واروكو تمالي أتي akkana jechuun Rabbiin subhanahu wa ta'ala Qur'aana keenya keessatti waan guddoon Rabbii tokkicha qofa gabbaru jira keenya irra guddoon akkuma Rabbiin Qur'aana keessatti illee walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an tattaqillah Rabbii tokkicha Allahumma qofa sodaadha kan sodaatamu Allah nabiyyoota miti nabiyyoonni mataan isaaniitu Rabbiin sodaata Rabbi irraa barbaadan jechuudha. Waliigalee arra waan isin loojikii ijatanan waa argitan diddan isin argisiisu waan dhageessan tadiddan
وان وانجيل رجلو تددن وان وانجيل رنجره تفرط تنسين عجيب عجائب جران رب ظلمين دلقو ميدان دلقو أما داود عليه داود يكا إني دلقيتني وانجيل خيسة يكا دلقيسانين الميساتي تقرتي المساتي وجيب ما كسيمتي أحمد ما لربنا كنا أكسما يا أحمد ميرا كيف ده داود يكا دلقي المسار ربنا جيس المساج جيسه ما لي أنا كنا نمشي يكا دلقي نجيفامو ما لي سير كنا سير واقعيوتي سير الما أنو أنا كنا دلقو نمرتي سنو فير لوجيك سامونا ما تفرط عدلي متي والكلتم ما متي مرقم ما متي كون أبان وادلقي ilma jese jala hay ati amas ati wadalayde yesus ilma waqan nudu yetan astaysani ejitani qulla yatani harma kesani fikri walin tumtani ho itan nudu go yesus goftan nudu malik aklina kana jaran amtaka lubuma wang gila keesatti Adam gaafa uumamee argame cubbuu dalageettanii dogoggora argameeti fa'asa Adam rabbu gartee hin dogoggore rabbii isaatitti maasiyaa dalagee seera rabbii cabse in toobatee rabbiin leen fataa balee innahu wattawwaabur rahim irraa qeebale irraa fuudhe rabbiin kakuma moofaa keessatti cubbuu abbaatiif ilmi ittiin gaafatamu jedhe jarri kun ni jiran ilmaan isaanii kun jirani gartee yeroo sani Aabilii fi Qaabil ni jirani Ahmad ni jirani injiran kanaaf maal jedhee rabbiin dhaameef ilmo abba ati waan as dalayte ilmoota ittiin gaafatamtu jedhanii bar rabbiin hin gaafatamtu jara lamaan yeroo cubbuu abbaatiif yeroo jedha Adam cubbuu abbaatiif ilmi ittiin gaafatamu waan ilmi boodaan dhufee dalageefis ittiin gaafatu waan abbaan kiyya addunyaa irra dalage ani isa booda dhufee na argatee bishaan irraa isaarraa duyda isaarraa bahee rabbiin waan kiyyaaf abbaa kiyya ittiin gaafatu yerana maal jechuu arra abbaan kiyya bara mallas keessa waa balleessee yoo biyyaa baqate abiyyiin dhufee abbaa keetii bara mallas keessa waa balleessee jedhee mana qilinxootti gaxxamnan godhu hin jiru waan kanaa hin yaadamu heeyhaata libaatu waduun waan gartee waan hin fudhatamne jiran aqli deebi'a sammu deebi'a waan aqli usin fudhan arra ati waa hate ollaa kee tokko waa hate jedhanii yoo si mana hidhan Ahmad akkam jechuu eenyu kana waan kana raawwatu hin jiru namnummaan fayyaa qabu maraataanu kana raawwatu raawwata waaqa miti seetaan nu hojjaa kana hojjetu bara ustaas seetaan nu hojjaa kana hojjetu akkas hin hojjetu kuni hojii seexaana keessa illee jirtu hojii fadha ofiituma jala keessa deemu malee karoora namni isinii kaa'ee jala deemtan namni gartee birrii nyaachuudhaaf hin jiru takka barattoonni Yesuus ofiif dogoggora isaanii itti gaafataman cubbuu keessaniin duutu jedhe Yesuus hayya cubbuu keessaniin duutu jedhe kana jechuun namni cubbuudhaamaatiif duu bakka bu'u hin jiru yoo cubbuu dalaydan yaa abbaa yaa isa waaqarraa cubbuu keenya nu dhiisaa jiraate isuma garadhaa jedhe ana garadhaan jenne ongela Maatiyos boqonnaa jaa lakkoofsa 5 irraa ilaa hunda ilaa qaqudha waan gartee yoo dubbiste kanuma dubbata yaa waaqa keenya yaa isa tokko isa waaqarra jirtu rabbiin kadhadha nabi Muhammad illee kana madhaame rabbiin keessanin isuma kadhadha qur'aana keessatti illee rabbiin anuma kadhadhaa jedha wangeela keessatti illee anuma kadhadhaa jedha rabbiin ani abbaa araaraati isin kanarraa quban qabdan dubbii Phaawulos fiddanii tol gurrattan jechuu Phaawulos fudhadha obboleessa keenya nu dhiisaa Yesuus alayhi salaam ni jaalan obboleeyyanii nabiyyoonni gartee abbaan isaanii tokko haadhaan adda malee hin jedhan dirqama keenya ani Iisaa alayhi salaam yoo ittiin amanan islaama ta'u namni islaaman ta'u jedhan Abrahaamitti Muusaa Salamuun nabiyyoota Aadam irraa ilaan qana Imaama salawaatu rabbi wasalaamu alayhi ajma'iin hunda isaanii Phaawulos keessa jiru Phaawulos rabbiin hin erganne Yesuus hin erganne barattoonni Yesuus hin erganne jedhana namtichuma biyya faranjii kana mata deemu kana firraa feemasa ta'uudhaaf deemee waraqaa isinii barreesse ergaa jaamee kitaaba isinii baasu takkame mee waan inni barreesse dhaggeeffadha mee namticha kana ergaa xalayaa akkuma mootummaan tokko abiyyiin Ameerikatti Awustiraaliyaatti Suuditti mootummaan barreessee addunyaa tan hunda ergaa waliin hin qabu hafuura qulqulluun barreeffame Phaawulos maal jedha malee waa wangeelaa kana maaltu hafuura qulqulluu dubbata mee isatti maatis hafuura qulqulluun hin barreesse Yohaannis jedha mee ilaala eega gartee Maatiyoosi Marqoosi Luqaasi Yohaannis booda hojii ergamoota irraa akkana eegalee ergaa gara warra Roomee dabdaabbee ergaa warra Qorontos ergaa warra Qorontos lammaffaadhaa jettan akkasuma gartee ergaa warra Gaalaattiyaas
لا حول ولا قوة إلا إرجاء إفسون ورا إفسونتي إرجاء فيليبيوسيوتي إرجمي إرجاء كولوسياسيتي إرجمي إرجاء تسالونيك لا إسدرا إسماردا إرجاء ورخاني لما فادا إرجاء غرتي مال جتني تيموتيوس إرجاء تيموتيوس غرتيتوس إرجاء فيليب وانتي إرجاء إبروتا إرجاء يعقوب إرجاء مار إسدرا يوحنس بطرس لما فا يوحنس درا تقفى لما فا سدفا إرجاء يوحنس ملأت يوحنس يعني ملأت خونس خيا سوسيمتي ملأت يجون دوام ملأت الرأس وجرا واني يسوع بيلفار برسي أسا وجرا كسيمتي أحمد ملأت يسوع تأساي كان نو ملأت يسوع تأساي أكمل أبجو وان ملأت وان نوت اللايفي إرجمان غير مريم ما رفع وان مريم نتأساي تو وان يسوع ساو بربان ملأ ملأت يوحنس نتأساي يوم جنة هاي no why abjuu keessaa baanee jira ustaaza we are not dreaming anymore والله أدخاف أحلامي خيس الجرو واني يسوع برسي سلطة ummanni agamma abjuu keessaa ba'uu dadhabee sachi keessatti kufee hafe mul'ate eenyu ti jira waan kun mul'anne kun kan eenyu jira keenya mee mul'atuma kana ta'u waan irra tokko achi mata dureet eenyu caafee jira mul'ate eenyu caafee jira abbo mee nutti maa warra wangeela dubbistan mul'ate eenyu caafee jira jiran mul'ata isa eenyu caafee qooya hayya mul'ata yohannis jedhaa miti kun jara dhaggeeffadha kun reediyoo faanaa peenteedha maarre meetir baawundii sadii tuqaa maarre takka tuqaa sadii jettama sadii tuqaa takka jedhanii misaanu akkana jedha kun ka oromiyaan usoo qaamee ustaaza ka oromiyaan jiru injiru dabdaabbiin ka oromiyaatti barreeffame injiru takka injiru dagate mootummaa oromoon hin qabdu kaayrosa baraa biyyoo osoo jiraatenis afaa sila injiru akkana jedha kun mul'ata yohannis mul'ata yesus kristos isa inni ittiin wanta dafee ta'uun irra jiru hojjetaa isaatitti argisiisuudhaaf waaqayyo biraa argateedha jedha mata dureen kunu mul'ata yohannis jedha mul'ata yohannis kan inni gartee yohannis caafee jedha waan mul'ata nuti waan mul'ataati miti yesus hin dubbanne takkaasii asirratti waan abjuu namni mul'ata gartee ergamaa biraa argate jedhuun nutti waan yesus kallattiidhaan biyya lafaa irratti maarqos keessatti maatiyos luqqaas yohannis keessa barsiise laayif barsiise waggaa 3 fi ji'a muraasa barsiisan jettan kana isin gaafanne isin fiddan gaafa nuti yesus ergamaadha jennu isin gara biraa oftan mata dureen keenya yesus ergamaadha jedha ergamaa miti kan jedhu kotta waliigalee har'a kan yesus kristos waan gartee jaama waan eenyu godheef eenyu banatesa sagaleen nu jeequ jira waan yesus kristos fakkeenyaaf gartee rabbiin quraana keessatti gartee isa waan inni raawwate hunda rabbiin subhaanahu wa ta'ala nuuf himee jira gartee bi'izni kana fanu fidatanii bar suuraa sadaffaa keessatti aya 49 kana hunda raayoo gartee gizee ati du'aa jiraachiftu gizee gartee bal'aa jaamaa isa gogaan isaa gartee lamxii gartee warra kana ta'e hunda gartee bi'iznillah fadha rabbiitiin fadha waaqayyooti fadha joo kana qoban kan fadhatan harkan fadha ofii malee jirri kun gartee وإذا تحيي الموتى بإذني وإذا تخلق من الطين كهيئة الطير وان فكاتو اوكي بر وان اللاتي وانا اللاتي من جنة اوكي راينا ما فكينا mana barumsa namni deemtani mana barumsaati hojiyo maal jettani artii waan gartee ogummaa maarree harkaa kana waan maal jettani mana barumsaa dhooqee makiinaa tolchaafaa waan ni gartee waan buddeena tibi eelee wayi tolchaa fidaa isin hin jenne isin eelee tolchitanii geessanii jabanaa bunaafa konkolaataa fardafaa sa'aafaa tolchineen geessu sa'aadha geessite moo waan akka sa'aa fakkeessitee geessite wanta shimbirroo sun taate barartu taate inni ammoo hayyama rabbiin hayyoo sun hin fudhatan akkas in arkan by my will by my permission fadha kootiin kana raawwata jedha fadha kootiin kanaaf ragaan yesus kristos fadha kootiin waa takka raawwachuu hin dandeeju fadha keessan ergee malee hin danda'u mata ka godhu waanuma sanu dinqii nabiyyoonni tokko raajin waan museen godhe yesus hin gone dhugamoo dhugaa miti waan muhammad godhe isaan hin gone waan yesus godhe nabi muhammad hin gone dinqii nabi muhammad ka isaan daranii hojjete immoo waan iyyaasuun godhe eenyu namni aduu kana dhaabe stop qum sahaayii tanan aduu tanan eenyu kan dhaabe ahmad jira yesu dhaabee beekaa aduun akkan deemne sa'aan addunyaa rakka dhaabbattu
Aduu yoo deemne isaan hin deemtu. Addunyaa tana namni sa'a dhaabuu danda'u jira. Sa'a harka ta'etti tanan baanu. Aduu deemtu tana. Injiru. Yesuus dalagee kana. Aduu gama bitaatii fi gama mirgaa daddabaas jira. If duubaaf if booda ofee bar. Gaaddid hay. Kana walii gallee subhaanallah dinqii nama meeqa ka leenci nyaatiin boolla leencaa seenee leencaa hojjetaa'u. Hay eenyu subhaanallah kallattiidhaan Yesuus waaqayyoo hojii dubbate. Musa wakallama Allahu Musa takliima maqaa adda addaa qaban hundi isaanii taayitila adda addaa qaban saba keessa dhufan kana hojii dinqii waan gartee xonqoolii maal jettaniin gartee siirii osoo hin ta'in waan fudhatama raajii miirakol mu'ujizaa addaatiin uummata isaanii gad dhufan. Kanaan uummanni isaan fudhate jechuudha. Mee yoo dhugumaan nabiyyi taate waan akkana biyyoota si duraa fa'aa jedhaniin bar fidime waan akkasii fidu qaban. Argisiisuu qaban. Hay. Subhaanallah. Nabi Muhammad dinqiin isaa tokkoffaan naman baratini beekan. Naman qaraani naman barreessine beekan Qur'aana ajaa'ibaa. Walii gallee waan sammuun namaa arabni gartee poetrii gartee walaloo fi shaa'iree kanaan beekaman. Waan isaan godhuun dandeenyan itti gad dhufe. Waan sammuu ajaa'ibaa. Waan namni faalleessuu hin dandeenye. Kuni Qur'aana ajaa'ibaati jedhan. Sanbira kuti hatta uumamni biraan qagartee Qur'aanan ajabaa dhageenyu jedhan takka. Walii gallee. Amma warri jalina qabame gaafa sumaa dubar gaafa ji'a bakka lamatti akkas kuni falfala nu godhe yaani ba ijatti falfala malee eenyu ji'a bakka lamatti dirgima da warri yeroo san arabni jiru kanaa miti jaldeessin osoo jiraate ni arga falak godhe addaa baase ka dhoya ka ade وانشق القمر وإن يروا آية يعرض راغرغل نيبر إنرغن كا هاي إنوقتني بر سبحان الله جناف ربين جلس يا خدمة إنك يا جبل يا ربين جلس ساني رب سبحانه وري باجار لو كله غفنا سر مجيء بكلمة تدرو جناني اسمه تلي فلا قد محمد جانين بر أكانا سبحان الله إنسا ولا ينا وانجيلا جايبا كافر بربادة بليس كافر ولا لا ما أتنتولو بربادة جرا أولوني ركدا أولوني هوتا أولوني كوفتا بلا بالو أولوني كوفتا كريستوس برباد كبري سجين رب سبحانه وتعالى تاب ركوتا إن شاء الله سأنك جرو كنا مراسا كنا كرر خازنا رب سبحانه وتعالى نفعل فيسو يا يسوع عليه السلام سندي سيتي أستاذ سلامنا ما فيتك إنيو سلام نما قرتي يسوع إجا تكا إجي سام بنامينيم قرتي وكينيا فارا قرتي يسوع كريستوس وان قرتي إسان واقع جانيف هوجي قرتي إسا كنا قرتي ulaga واق أمة جراني خنانيف نما إجان كم نفاي جدي بسيف جراني ربي القرآن كنجن نوي ما قرتي سان دي بسه فدا ربي تين دي بسه so namtichi ijaan qabne san Yesuusin waaqa jedhanii gaafa gaafatan ummani kun waan namni ijaan qabne takka hun yaadanii bar waan namni ijaan maal jettan dinaayas jettani inni raajicha jedheen raaji profeet jechuudha nabii kana sila namticha sanii khafayyi addunyaarra takka jiba abo waaqayyo konko amen itti hagi godhe sila antaja namtichi ijaan qabne kan ijjisaa fayyitee waa isaa kanarraa gaafatanii eenyu nama kana mee maal jettee akka mamantenaan namtichi raajiidha jedheen dinqiifaadha waan raajii ergamu rabbiiti woy waan rabbi raawwata rabbi jedheen isinarraa dhuftanii Yesuus waaqa keenya namaasi waaqaasi abbaan nama waaqa abbaan waaqa qofa jedhamee jira subhaanallah kasii miti amma jirtanii dubbadha abbo نخيات أنان تعال جرينا على لا تنتقون جري النبي إبراهيم ما نكى يوم موت أكتر كورجرا بجران إسنوارا كيف جرا ولا لبنا كيف تولي ما وات سنغافر داسرتي يوم كوبا كأكل سنغارسي سووا ما كانوا أكل جران كوبا ما كانوا الكابي كوبا لام توكو ينجرني فرتاني فرد luga mo yon tokko sinin jere ani kijiba mo luga kana mo luga dubbat lakin ma khijibu gobas waaqayyon wongela khaysatti waaqayyon tokko jara jarri tokko jara isan sadin jaran sadi abba ilma hafura qulqullu
واسدي نور الدبتنيتي مقاسدي نور الدبتني مقاسدين كنت تكون جران تنبوت أفور أمالي سنينغلو يال أكسرن أنا أسلت جدا ده كرتة وان كان لما أنا كان الكابي وان تكان الكابي سنجا أي مالين جدا تكان سنجا أكو ما تسدين تكتوتي هاي أجا أكلي تنا ديبي أيا جران والله لازم وإيه ربي بيكون وانجيلا وانتا قرآن سناجت أكل متنا فايدة ما وان أكلي جلد ديسات ديما جلد ديسون وين بيخا وامي كاتو كرتة جرا وممنون دونو بيخا أكلي تنا تفايدة ما كناف يسوع كريستوس عليه الصلاة والسلام إرجما ربي مالي إنتاني راجي جرين قربانو كناف وانجيلو مخيستو مي يسوع كريستوس أكراجيته نمني في قدسه وان دودبسو وما راجي كانت رفاني راجي متاجراني غافة إني نتراجي جنة إنسان راجي متيراني وفيدن نتي يسوع إنفران أكس غافالان نمني توكو وان تكا أرجي يوجري توكو إن أرجيني يوجري فالا وان توكو وانجيرج عافامي راجي يوجري بوكون نافي برافي دي راجي متي يوجري نافياتيس أتيلن سري متانكا وان برافي دبافتو أكس يبر جران والديك خا أنيس رجع وانجيلو مخيت رايسو راجي جريم فيدا أتي راجي متيوت كم في دوتاته وانجيلي كان كأكسون بكتاك درب ميتاو هنكا قادواني وان لفتك آمني برات أرتي يسوع كريستوس هنكا دباسوتي يسوع كريستوس إسني في واقع يوفي إني توكو جتان أكمل توكوتا وانجيلي أنيس بكون ناس دلكو سوى تور براتيو يودو بستبر مين دو بساقوي لا ما جرابر نتي ragaan nama meeqa jare wallahi lazim warakanne barni dhiisee waramu gala kana boqon mata qofan taasa male jiran hedduun tinaasa wallahi fincinku wala falmi aggeeffadhame wangeela yohannis boqonnaa 8 lakkoofsa 17 akka jedhu aggeeffadha waaqayyoon fi abbaan tokko no yesuus tokko hin jenne tole harool deebiya 8 akkana jedha olara seera kan okay seera keessattis immoo dhaggeeffadha yesuus akka jedhu seera kan keessattis immoo dhugaa namoonni lama dhugaa ba'an hin fudhatama kan jedhu caafameeti jira ani ofii kootiif dhugaa namba ani dhugaa namba garte abbaan inni na ergees immoo anaaf dhugaa ni ba'a isin jedhe lama moo tokko jarre kun lama akkana ka akkami tokko ta'uu dandeen tokko ta'uu hindan abadan yesuus lama jedha itti dabali tole hojii ergamoota boqonnaa 3 boqonnaa 2 lakkoofsa 30 fi 6 irratti eeywa akkana jedha waaqayyo egaa waaqayyo yesuus isa isin muka irratti fanniftan kana gamaa fi masiihii isa godhee jedha akkana gooftaadhaa fi masiihii isa godhee yesuus isa isin muka irra fanniftan kana eenyutu masiihii isa godhee Allah isatu godhee jechuudha isatu gooftaadhaa fi masiihii isa godhe qaama lama akkuma boqonnaa tireefu dubbistees qaamni tokko kan ergu tokko kan ergamu wangeela yohannis boqonnaa 17 lakkoofsa 3 irratti si waaqayyo isa tokkicha isa yesuus kiristoos hin erge meeqa qaama lama tokko hin erge tokko hin ergame ana ammoo yoon dukkaanatti agartee ibsaa keenya kan ergade ani ka erge ati ka ergame jechuun lama hay tokko ta'uu hin danda'u yesuus hin ergetu yesuus abbaa erguu hin danda'u hin erginellee takka gartee hojii tokko hojjechuu hin danda'an yesuus abbaatu argamse yesuus abbaatu maqaa kanallee itti baase akka wangeelaatti ofiifuu hin baafanne qaama itti baasee jira ta'uu hin danda'u jechuu jirana walii gallee kanaaf waa'ee raajummaa yesuus kanarraa dubbanna wangeela yohannis boqonnaa 4 lakkoofsa 12 eenyu yoo baastanii guddisuu dandeessan namaas ol ergaa Ustaz yoo bakkii jiraatu madiyaara naa kan naame yoo namni guutuu baate. Okay. Sirra kutaa qoy sirraan rukkute sikkanna. Bismillah.
Atu monitor. Warri monitora kiristaanonni yoo jiraatan ol baasa. Si godhen jira ye. Ayye. Akkana. Iddoon banaa baay'ee jira. Mana kiyya kana dhuftu bar dhaggeeffatti maqaa adda maqaa islaamaatiin dhufani. Maqaa hafuuraatiin. Hafuunitiin dhufan. Egaa. Walii galle. So. Aisha fa jadi dhufan. Zakiya Aisha. Akas. Khadijah Fajar bintu Yesus Fajaran. Oh, Syekh Imran. Enggak. Allah Akbar. Subhanallah. Imran, assalamualaikum. Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Jirtu, long time. Indagamu. Network mali arra mana TikTok. Tidak. Iya. Bila saya nyamranis aci warra ndem na daracu sani garte aku juror kita. Tani Imran bersanin. Imran kayaknya mata. Oke nya. Oh. Sunafana mah. Oke, ayah, abshuru. Ayah tole. Kantok. Areda Kenya abe khabar. Maljatan. Okay. Segudde me gudde se na chanatti. Basu nami dandeessa. Wangela kasetti deemna inshallah. Wangela yo. Ana Ahmad ko nami jetu nabira njiro mobile lama. Barsiisa ma guddisa. Muhammad. Ifa guddisa lama faratti. Ijahede sillala. Kasimete. Lalla. Remote ko. Ayye. Ettiwa. Rina jatu. Ustaz. Arra network na ma jawab ko dei. Abshir dema. Bas. Asuma basar dubbis na ye. Me atuma na ci wongela Yohanes bokonna afur lakofsa kudasagal nubasime. Yesus rajida kan ergama ada jaran. Waalaikumsalam warahmatullah. Sagantan wait galgal kan jirti ta ustada. Kasime. Ma cal jaran mi jaran. Ani ganda nanti walje ko fara mate kanati. Syekh Imran, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh اللي متين أستاذ. تك أنت هذا ما أنت هذا عالم اللي أنت هذا بإذن الله. أعرف البراتين من ذا والله يعني براتان ما كيس يعني. نمني هو من جد وجد نمني وأنت قطعت فتين أرجعت جدا. You strive. أميلك أنا نوما قران. نبي من تاني بني نبيني أنت وعنداو. رب أنت ومالي أنت. علي قال لي نمتا إن شاء الله إن شاء الله كوياتك أستاذ بإذن الله رب العالمين. أبشروا إن شاء الله. بروفايلك كان تو أدي داسي فولين سوفته ها ما جت of goodisa anda of goodisa أنا إبسان إذا كنت نودي إذا أستاذ المبالغ في الجراتي أيه طالع أبشروا بإذن الله مولا ما يقدر نجا سنيف أكنا جرايه وانجرتي كان إرتي دوبرتين أكا أتي راجي تاتي نان أرجع يا غوفتا راجي كتاتي ورتي سمارياتو يسوس إمال جتة أمان تجرانا إيه راجي راجي إرتي أنا راجي جرانا راجي ميتي جرا قطة وانجيلون كيسان كان أكو مسكون أنا كنا في وريسين وجاسوني جالدو ما بجنان أفان روموس نورا فرتان وانجيلا سندو فرتان يسوس التيسن أمانتان واقيو سندو قومستان فدا خيساني في ودا دوغا غرتي راجو تابوتان فدا ورا غرتي فارفتوتا فدا فارفتو دا كان مالي إسن وام باولوس أكو إني فدا كورا غرتي وجي إرجع شيطان ناكن نمجر إرجع شيطان كي يسوس إن للبسان غرتي يسوس يمتي عليه السلام باولوس إن للبقو فرتان أكنا أكسما وانجيل لوكاس بقولنا تربلا كوسو ولا جارة تكنا جارة
akkana jedha kana booddee warri faarisoota namicha isa jaamaa ture sanaan waa'ee isa ija keessiif banee kanaan maal jetta hayyaleluya faarisoota jechuun warra barsiisota gartee seeraati gartee seera Musee barsiisu kan Yesuus Kiristoos wangeela gartee Maatiyos boqonnaa gartee 23 akkasiin guddisa amma qoy 23 lakkoofsa takka irratti ilaanqa sadii ka dubbate san barsiisa isaanii fudhadhaa waan isaan hojjetan hin fudhatinaa jedhee miti akkana amma baasi yaa wangeela gartee Luqaas yookaan wangeela dura bakkantaan san baasi Yohannis 4:9 8:9 ilaanqa 20 kana inshallah achimeenu faa dubbisu gartee maqaa kan kootiin dubbisi ibsa Aye. Sagalee irraa tole. Yesuus immoo deebisee fi kennaa Waaqayyoo utuu beektee inni bishaan dhugaatii anaaf kenni siin jedhe kunis eenyu akka inni ta'e utuu beekte hubattee silaa situ isa kadhata inni immoo bishaan yeroo hundumaa jiraatu siif kenna koree jedheen. Tole. Dubartittiin kana itti gooftaa atoo waan ittiin budduqsa ta'u hin qabdu boolli bishaanichaa immoo gadi fagoodha. Bishaan yeroo hundumaa jiraatu san eessaa fidderee jettee gaafatte. Abbaa keenya Yaaqoob isa bishaanicha dhugee ijoollee isaa horii isaas dhuganii boolla bishaanichaa immoo nuuf kenne inni caaltaa jettee gaafatte. Jetteen Yesuus immoo bishaan kana irra kan dhugu hundinuu deebi'ee hin dheebota. Bishaan isaa ani kennuuf jiru sana irraa inni dhugu garuu bara baraan hin dhaabata. Bishaan inni ani kennuuf jiru sun keessatti burqaa bishaanii isa jireenya bara baraatiif burqu in ooytu. Kana moo khabiraati ustaad? Wangeela wanta Yohannis 9:17 dhiifamaya 9:17 sa 9:17 Aywa kana booddee warri Fariisotaa namicha isa jaamaa ture sanaan waa'ee isa ija keessi banee kana maal jetta jedhanii yommus namichi inni raajiidha jedhe inni raajiidha jedhee deebiseef. Okay, eenyu deebisaa namtichi gartee jaamaa kan Yesuus fayyiseef kun eenyu jedhee itti amane gartee warri Faarisoota jechuun warra abboota warra seera barsiisota seeraati warra gartee isaan hojii waan ni barsiisan malee ittiin dalagan munaafiqoota jarri kun beeytu Yesuus Kiristoos yaani hojii waan isaan barsiisan barnoota barsiisa isaanii fudhadhaa akka isaaniin ta'inaa jedheen. Kanaaf Yesuus Kiristoos waan kanarratti gartee deebisee namtichi jaamaa taateef namichi inni raajiidha jedhee deebiseef. Maal jedhee deebiseef? Namtichi gartee bal'aan Yesuusin ergamaadha jedhee amane jechuudha. Eenyu inni jennee deebisee namni inni raajiidha waaqaan jenne. Waaqaatu janaa deebisee bal'aa konaa deebisee hin jenne jechuudha. Kana jechuudha. Kanaaf Yesuus Kiristoos raajiidha malee gartee ergamaadha malee waan biraa numa hin taane jechuun Yesuus alayhi salaam. Wangeeluma Yohaannis keessaa yoo dheettes akkasuma jedha wangeela Yohaannis boqonnaa 6:14 mee. Raajii miti warri jettan Yesuus Kiristoos koottaa. 14 lakkoofsa 6:14 irraa yaa. Tole kasi. Tole namoonni sun milikkita Yesuus argisiise kana yommuu argan kun dhuguma raajichaa jedhan kun dhuguma raajicha. Akkas maal jedhanii mana Yesuus Kiristoos warri argan milikata kana waan inni raawwatu kana jechuun milikata sun yeroo Yesuus argisiise waan inni raawwatu kana dinqii inni raawwatu kana yeroo argan raajiidha jedhaniin nama raajii ergamuma jechuun nama waan rabbii tokko raawwatu jechuun raajii waaqummaan itti kana dinqii waan rabbii itti kana nama raawwatu tokko jechuudha raajii jedhanii amanan isin har'a Yesuus waaqa jettanii amantan ta'uu hin danda'u abadan ta'uu hin danda'u waliigallee so kanaaf isintu dhugamu wangeelaa dhugamu Yesuustu dhugamu
Phaawulos dhuga Yesuus dhugaa dubbata Yesuus dhugaa dubbata warri waliin jiranu akkana amanan isin kana hunda gartee isaa fudhattarree mee barsa kanuma reefu sanirratti wangi okay hojii ergamoota 322 irraa saadheenu dinqii kana eenyutu raajummaa kana akka Yesuus hojjetu ofii isaati ofiif qaba aboos raajiis dinqummaas ofiin qabu qaamatti kannee jira dubbisiif mee inshallah hojii ergamoota 322 Museen iyyuu anaan akkuma kaase waaqayyo gooftaan keessan obboloota keessan keessaa raajii tokko isiniif in kaasa inni isinitti himu hundumaa waan isinitti himu hundumaa dhageeffachuun isin irra jiraa jedhe. Tole. Namni raajii sana hin dhageeffanne hundinuu garuu saba sana keessaa hin balleeffamaa jedhe. Tole eenyunni kun gartee Yesuus raaji eenyunni kun gartee kan gartee yaani gartee raajii ta'e tokko isiniif in kaafama jira raajii ta'e kaafama waaqa ta'e hin jenne ergamaa ta'e dinqii rabbii namni hojje tokko in kaafamaa jedhe namni raajii sana gartee hin dhaggeeffanne hundinuu garuu saba sana keessaa in balleeffamaa jedhe saba Israa'el san keessaa in balleeffamaa jedhe eegaa irratti dulama namni raajii faallese nabiyyoota faallese akkana jira jechuun hojii ergamootaa keessatti illee Yesuus Kiristoos Raji dagarte kanaaf Yesuus Kiristoos rajiidha malee waan biraatii miti nabiyyi jedha yaa naam ekkasi Imraan garte nabiyyuma jechu nama nabiyyi jenna rasuula jenna miti ergamaa jenna miti akkana jechu jechi garte ongela maarifaaratis akkasi barreeffam qori laalan hundinuu so is a prophet kana hojii ergamoota 3 boqonnaa 2 lakkoofsa 30 irratti inni raajii ture jaa inni raajii ture waaqayyo sanyii isaa keessaa tokko teessoo isaa irra jee oofaa jira jechuudha inni maal ture raajii ture jaa sirratti na'am rabbinu wallahi waan ajaa'ibaati bara kana qofaa miti wangeela gartee maal jettanii wangeela gartee guutummaa isaa tana yoo dubbine jaha takkarraa elektoon ilaa hanqa torbaa kana keessatti mee tana dubbisneetti booda gaafii atti seenanii warri kiristaanaa dhufanii gaafii gaafatanii nulleen gaafanna Marcos jaha takka afurra yoo dhayte waan raajii ijoo argatta jaha takka afur yoo takkarraa dubbisee seenaan kun walumaa dhaabbata numa argattaa jechuu kuno Yesuus immoo raajiin iddoo biraatti malee biyya isaatti lammii isaa gidduutti mana ofii isaattis ulfina hin argatu isaaniin jedhee jira raajiin akkana eenyu kuni waan gartee waan Yesuus jechuun nabiyyummaa isaa raajummaa isaati jechuun kanarratti warri kana faallestan yoo jiraattan koottaa asila yoo jiraattan ani warri ani qabdan barbaadaa keessa mul'atu Imraan jedhaa waan jettan takka irra dabala maal goona quraana taatee oidaa qoreel quraan fastamii ola waan situu laalakum turaamuun hin jirtu kana as keessa nama laalu jira bar Ayyee ustaas gaariidhuma kan wadanii hojjenni. Okaan ergama kan jedhu yoo raajiidha jenneef isaan ergaadha yoo jenneen bakka ergamaa joofitaa jiran raajiidha yoo jenneen bakka ergamaa joofitaa jiran bakka ergamaa joofinne bakka ergaa joo bakka itti akkana cinqabne bar mata kanarratti mata lukaalleen faaman afaanillee hin galuuf irra akkanne. Yaa ustaas kana wanni ani beektoonni jira liqaawuntiin jira amaariffa irratti nabiyyi jedhanii ka'anii heddee amma irratti garuu ummata waan beekne kana joonjessuudha jedhanii raajii jedhanii hiikanii argitanii nabiyyi jechuu dhiisanii jechuudha. Subhanallah rabbiin gartee ummata kan rabbi haa qajeelchu mee quraana keenya keessatti achi haaseennu maali wangeelli isaanii kana jira quraaniin akkam jedha waliin quraana keenya keessatti haaseennu suuruma gartee Surah Al-Ma'idah keessatti aya 4:7 takka rabanii mee eenyu maal jedha quraanino hin dhugoomsa garte nuti quraanni keenya wa muhaymin alayhi garte waan quraanni keenya irra nu qaceelchee nutti mee kallattiidhaan targaa nutti mee san fudhannaa beeka wangeela keessa wangeela hunda ni kijibsina jechuu miti nuti Surah Al-Ma'idah ayat Surah Al-Ma'idah Alaikum salam Surah Al-Ma'idah jadi mesti Surah Al-Ma'idah kasuma mesti ya iya
Dhibbaaf torbaamis. أو سورة شنفة آية 45 جوخية الخيسر الله كمنا Torbaatam. Abshiruu. والله يا ربي يا عيسى الموارجة أنت كنت ما المسيح؟ مسيح عيسى ابن مريم إرى رسول قد خلت أيوة اتفق أستاذ. أوكي دبي ساتشرة أنا قرآن مخاني نبي رجلا يكون كابو Tole. Masih Maryam. Isa dura ergamoonni dabran malee homaa miti. Haati isaas akkaan dhugoomsituudha. Lamaanuu nyaata kan nyaatan turan. Akkamitti akka keeyyattoota ifaa isaaniif taasifne ilaali. Ergasiis akkamitti akka isaan dhugaa irraa garagaran ilaalii jedha. Subhanallah maal malee intaane jedhe quraanni Isaan maal waan bira ergama gartee Nabi Muhammad sidura dabran Nabi Muhammad waa takka intaane warra gartee yeroo sanitti jiru warra gartee faaraa kana jechuun Isaan waaqaa miti waaqaasii miti waa takka hin qabu inni ergamu makka keetii sidura dabre malee waa takka waan biraa hin taane jedhaan jechuudha. Rabbi subhanahu wa ta'ala quraanni keenya akkas jedha Nabi Muhammadis ergama jedhaan taabtaa godha inshallah ta'ala Rabbi nu halaafisu kanaaf akkana jedhaan suuraa afuraffaa aayaa 170 takka suuratun nisaa dhaqime ergama malee hin taane Ciisaa ilma Maryam alayhi salaam jaalatama kabajama harmee isaarra argame ilma diqaalaatii miti ilma dinqiiti Yahudaan abaarsi Rabbi isaan irratti haa jiraatu la'anahumullah ilma godhatellee jedhani illee arrabsan gariin insan kabajama warra gartee VIP warra gartee nabiyyoota gartee ulul azmi keessa irraa jiran subhanallah. Tole. Yaa obboloota kitaaba yaa abbootii kitaaba amantii keessatti daangaa hin dabrinaa. Irrattis dhugaa malee hin haasa'inaa. Maryam Masii Iisaa ergamaa Rabbiiti. Jecha isaa ta'e jedhu kan inni gara Maryam darbeedha. Ruuhii uumaa isa irraa ta'e Rabbii fi ergamtoota isaattis amana. Rabbiin ilmi isaaf ta'u irraa qulqullaa'ee jira. Rabbiin ilma godhachuu irraa qulqullaa'ee Rabbiin keessan gabbaramaan keessan tokko akkana jedha. Isaan ilma Maryam eenyu malee hin taane jee illa gartee ergamaa Rabbii malee hin taane jecha ta'e jedhu saniin koo argame jechuudha. Ta'in argame Rabbii ta'e jeeni dhiira ta'e bareeda ilma Maryam ta'e argame jechuudha. Gartee uumaa Rabbii irraa gartee haati gartee gama isaa darbame ta'e jedhu. Rabbiin ta'e jedhini Rabbiin isa argamse jiru waan Rabbiin yoo waan takka fedhe idha araada Allahu shay'an an yakuna lahu kun fayakunu man ta'e jedhan Rabbiin ta'e numa taati waan isan. Rabbiin akkasii isa raawwate isa argamse Isaan ilma Maryam ergamaa kana malee hin taane jechuudha gartee Isaan ilma Maryam alayhi salatu wassalam duuba ergamaa ta'e maal ta'eeti ergamaan tokko akkanumatti ta'a ergamaan tokko hojii itti kannama duuba hojii itti kannama Yohaannis 14 lakkoofsa 24 irra dhaynee haa dubbisnume ergamaa gara akkam gartee Rabbi isa godhee Quraana kanarra isaan Yohaannis kanaatu irra galaaf fakkaatti Quraanuma afaan Oromoon dubbisnu kana isaan Quraana Arabaatii jedhani tafsiruun nuti nuuf kana mee ergama Rabbiin subhaanahu wa ta'ala isa godhee jechuu Okay.